Sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2tti isa jiruun dubbise amma. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2tti. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisanii naannoo keenyaa qabna. Kanaafis koottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabate ofirraa fuune dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenyeen fiigna. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhe. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhe. Fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e homaatti tollakkaa'in. Obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasii gara mirga teessoo Waaqayyoo hin taa'e. Ameen. Sagalee baay'ee dinqii. Sagalee addaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan kun kutaa addaa, ergaa addaa kan nuuf qabudha. Akkas jedheen dubbadha. Mata dureen ani irratti dubbadhu har'a gammachuun fuula keessan dura jira. Gammachuun fuula keenya dura jira. Ani isa waa'ee waldaa achitti galluuf miti. Ergaan isinitti gammachuun fuula keenya dura jira. Innis dabalatadha jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Akka dhuunfaa keenyaatti, akka waldaatti gammachuun fuula keenya dura jira. Yoo hin miijatu ta'eeyyuu, yoo hin fakkaatu ta'eeyyuu, yoo hin mul'atu ta'eeyyuu, yeroo Waaqayyootti achi as ba'uudhaaf jira. Gammachuun fuula keenya dura jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama sin cina jiruun gammachuun fuula kee dura jira jedhaani. Nama raafamaa dhufte, sodaachaa nama dhufte, yaadda'aa nama dhufteen Waaqayyo akkasiin jedha har'a. Gammachuun fuula kee dura jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan amma dubbise keessatti lakkoofsa 2 irratti waa'ee Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedheedha. Inni Waaqayyo Waaqarraa kan gadi bu'e unuuf jedhee gara biyya lafaa kanatti kan dhufe ilmi Waaqayyoo Yesuus gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee. Maa inni gammachuun Yesuus walii wajjiniin ilaalla. Maaltu isa gammachiisa gooftaa kana? Gammachuun fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee rakkoonni fudhate sun, dhiphina inni fudhate sun, fannoo irratti gidirfame sun gammachuu akkamiiti? Isa kana baay'eetti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Ergaan Ibrootaa kuni ergaa guddaa nuti beekuun nuuf ta'u, keessumatti nuti kiristaanonni ergaa sirriitti hubachuun nuuf ta'u ergaa guguddaa of keessaa qaba. Ergaan kun yeroo sanatti kan barreeffamee fi namoota seera waldaa kiristaanaa barsiisaaf seenaa kakuu moofaa keessaa sirriitti warra beekani, amantii Yihuudootaa keessa warra turani, achi keessaatii gara Kiristoosiin hordofutti jireenya Kiristoosii wajjiniin jiraachuutti warra ba'anii dhufani, amantii isaaniif jedhanii immoo warra gidirfamaa jiran. Bara sanatti yeroo amantii isaanii dhiisanii amantii Yihuudootaa sana keessaa ba'anii gara Kiristoos hordofutti yommuu dhufanitti sababii amantii isaanii dhiisaniif, sababii Kiristoos duukaa bu'anii fi ari'atama jala, gidirfamuu jala, rakkina jala warra jiraniif warra akkasiitiif barreeffame. Isaan kun yeroo sanatti seera waldaa kiristaanaa, seera mana qulqullummaa, seera kakuu moofaa sirriitti beeku waan ta'eef. Kanaaf kutaan kunis macaafni Ibrootaa waliigalas kan inni nu barsiisu isa kanadha. Yihuudoonni gara amantii kiristaanaa kanatti dhufanii warri doorsisa hamaa keessa jiran, doorsifamaa warri jiran, akkamittiin kana gootu warri jedhaniin kan doorsifamaa jiran, ari'atama jala kan jiran, rakkina hamaa jala kan jiran, Kiristoos wajjiniin jiraachuu isaaniirraan kan ka'e, Kiristoos wajjin deemuu isaaniirraan kan ka'e doorsisi kan isaanirra jiru Yihuudoota isaaniif barreeffame. Maaliif? Isaaniin jajjabeessuudhaaf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhaa? Lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu nuti dhuga baatota akka duumessaa uffisanii, akka duumessaa baay'atanii naannoo keenyaa qabna jedha. Kan gooftaatti amane Kiristoos duukaa kan bu'aa jiru sin qofaa miti. Ari'atama kana kan ari'atamee darbe sin qofaa miti. Rakkinni kun kan irra ga'aa jiru sin qofaa miti.
rakkinni kuni kan irra deddeebi'aa jiru kan atti ari'amani kan gidirfamani rakkina baay'ee keessa kan darbani dhibee adda addaa mo'anii kan darbani baay'een jiru naannoo keessaniiti jedhee hin jajjabeessa jira kana akka isaan booddeetti hin deebineef isatti waamamani kana gammachuu fuula isaanii dura jiru kanaaf achi akka qaqqabaniif hin jajjabeessa dubbiin kun baay'isee akka isaan booddeetti hin deebine akka humna hin buune akka isaan mogoleen isaanii irraafamne jabaadhaa gammachuun fuula keessan dura jira ittiin jedha ergaan kun galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraanii macaafni kun macaafni Ibrootaa keessumaa kan inni nu barsiisu addumaanii Yesuus Kiristoos hangafa lubaa ta'ee unuuf Waaqayyoo gidduu isa seene ta'uusaa isaanitti barsiisa isaanitti dubbata. Hangafa lubaa inni jedhamu kun aarsaa qalbii jijjiirannaa yookaan aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu sana qabateetu Waaqayyo fuulduratti dhiyaata. Maal gochuuf namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbateetu araarsaa jechuudha. Baraka kumoofaa keessatti kana kan godhani luboonni hangafoonni lubootaa isaan yerootti eeggatanii isa kana godhu. Sababii cubbuu sabaatiif sababii yakka isaaniitiif sababii balleessaa isaaniitiif Waaqayyo akka hin dheekkamneef fuula Waaqayyoo dura akka hin balleeffamneef aarsaa dhiyeessa ture Waaqayyoof saba walitti araarsuudhaaf. Amma garuu hoolaa kakuu haaraa ta'ee inni dhalate ilmi Waaqayyoo Yesuus yerootti dhiiga hoolaa dhiiga korbeessaa dhiiga horii dhangalaasuun kan isaaf hin barbaachifne si'a takkaa dhiiga isaa dhangalaasuudhaan hangafa lubaa ta'ee ofii isaa aarsaa godhee nuuf Waaqayyo walitti araarse. Galanni isaaf haa ta'u. Inni kun hangafa lubaa nuuf Waaqayyoon kan walitti araarse ta'uusaa sirriitti nu barsiisa macaafni Ibrootaa keessa deemnee yoo ilaalle. Isa kana ergiitti dubbatee booda egaan isinii jajjabaadhaa humna godhadhaa booddeetti hin deebi'inaa gammachuun fuula keessan dura jira. Akka isaan jabaataniif maal ilaallee jabaanna maaltu jira kan jedhamneef naannoo keessan uffisanii kan jirani baay'een jiru dhuga baatota baay'eetu jira. Waaqayyoo isaaniin gargaaree humna ta'ee fi dandeettii ta'ee fi beekumsa ta'ee fi gidiraa baay'ee keessa darbanii gara gammachuu sanaatti kan galanii jiru. Isaaniin ilaalaa, isaaniin yaadadhaa ittiin jedha. Dhugumayyuu Ibroota boqonnaa 11 deemnee yoo ilaalle baay'ee isaa dhuga baatota kana tokko tokkoon nu lakkoofsisa iddoo sanatti. Tokko tokkoon nu lakkoofsisa. Isaan keessaati baay'ee muraasa kan ta'anii namoota muraasa hin ilaallachi keessaati. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 irra yoo deemne ilaalle waa'ee jireenya Museen maal akka ta'e achi keessatti hin argina. Museen biyya Gibxitti mootii ta'uudhaaf nama carraa qabu. Mana Fariyoonitti nama guddate. Beekumsa ga'aa dandeettii ga'aa kan qabu. Fariyoonitti dhaanee kan jiru. Mucaa intala Fariyoon ta'ee kan guddate Museen. Kanaaf inni maaltu isa eeggataa Fariyoon ta'uudhaafidha tarree qabatee kan jiru. Garuu Museenii tarree sana keessaa of baaseetu Kiristoosii wajjiniin gidiraa fudhachuudhaaf filateedha sagaleen Waaqayyoo. Gammachuu isa yeroodhaaf ta'e sana isa biyya lafaa duwwaa isa naannoo isaa sana dhiiseetu gammachuu isa dhumaa isa barabaraa sana isa fuula isaa diruu jira sanaa fi gatii baasuu filateedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gammachuu fuula isaa diruu jira sanaaf haala naannoo sana dhiise haala mijataa eenyu keenya yoo ta'e haala mijataa dhiifnee gaasa isaa gatiin isaa gammachuu fuula isaa dura jiru sanarra kaateera waan ta'eef mootii ta'uudhaaf biyya Gibxitti haala mijateef sana dhiiseetu dideetu gidiraa filateedha. Kiristoosii wajjin gidiraa fudhachuu filateedha. Warra akkasiis jiru. Dhuga baatota warra akkasiis qabna naannoo keenyaati.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana duwwaa miti, gammachuu fuula isaanii dura jiruuf jedhaniitu aarsaa kan baasanii abiddatti kan of darbatanis baay'een jiru. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu jarreen namoonni sadan sun fakkii mootichi qopheesse sanaaf jilbeenfachuu didaniitu. Lakkii nuti gammachuu yeroodhaaf jenneetu waaqayyoon hin geeddarru. Gammachuu yeroodhaaf jennee wanta mul'atuuf jennee yeroodhaaf wanta argamu sanaaf jenneetu nuti hin jijjiiramnu. Lakkii yoo nu ooshuudhaa baate iyyuu waaqayyo hadiisu malee isatti qaabde kanaaf maal hin taanu hin jilbeenfannu jedhan. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo yoo nu ooshuudhaa baate iyyuu maal hin taanu hin jilbeenfannu nuti. Hin sagannu nuti. Waa baay'een nama jilbeenfachiisu nama sagachiisu barbaada waan ta'eef hin sagannu isaaf. Gootota amantii warra fuuldura isaanii ilaalan gammachuu fuula isaanii dura jiru fedhaniitu aarsaa kan baasani. Gammachuu waaqayyo fuula isaanii duratti qopheesseef jedhanii abiddatti kan deemani. Lubbuu isaanii abiddatti kan laatani, gubannaatti kan laatani. Waaqayyo yoo nu ooshuudhaa baate hadiisu. Garuu inni nu waaqeffannu waaqayyo kun nu ooshuu hin danda'a jedhan. Haleluuyaa. Yoo nu ooshuudhaa baate iyyuu maal hin taanu nuti hin sagannu nuti. Isa yeroo kanaaf hin jilbeenfannu nuti. Wanta mul'atuuf wanta naannoo keenya nutti dhifu kanaaf hin sagannu nuti. Isa doorsisu kanaaf harka laannu nuti. Gammachuu guddaan fuula keenya dura jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Gammachuu isa guddaa fuula isaanii dura jiruuf jedhanii gatii guddaa baasaniin. Abiddatti darbatamaniin. Yommuu teenyee akkasitti dhageenyu, yommuu macaafa qulqulluurraas dubbisnu tarii nutti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Abiddi dachaa 7 jechuun lakkoofsa kan hin qabne jechuudha. Abidda ammana jedhamee kan hin tilmaamamne jechuudha. Abidda sanatti jireenya isaanii dabarsanii laatan. Qooda gammachuu fuula isaanii dura jiru sana dhabanii abiddatti kennamuutu filataniidha. Abiddatti dhuga baatota warra akka duumessaa naannoo keenya marsanii jiranii qabna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan kutaa amma dubbisne kana keessatti Yesuus Kiristoosis gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedheetu gara fannootti deemuu gidiraa obsaan danda'u fuula isaa dura isa jiru rakkoo hundumaatti deemeedha. Maa inni gammachuun Yesuus kun? Kan warra sanaa ergi akkas ta'e maa inni yeellootti isa deemsisu kun? Inni fannootti isa deemsisu kun maa inni? Inni gidiraatti isa deemsisu kun maa inni tuffatamuutti kabalamuutti isa deemsisu kun maa inni? Gammachuun Waaqayyoo maa inni? Gammachuun ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos maalidhanni? Mee ol gaafadhaa akka wal bira teessanitti. Gammachuun Yesuus fuula duratti arge suni maa inni jedhaan hime? Nama sin cina jiru gaafadhaa. Gammachuun Yesuus fuula duratti arge suni maa inni jedhaan irra deebi'aati? Gammachuun Yesuus fuula duratti arge suni sidha ittiin jedha. Eeyyuudha. Anadha gammachuun sun. Galanni isaaf haa ta'u. Gammachuu Yesuus fuula isaa duratti arge suni anaaf isin. Gammachuu Yesuus hidha nuti. Hin gammaddanii kanaaf. Gammachuu Yesuus Kiristoos fuula isaa duratti ilaalaa turedha nuti. Haleluuyaa. Maaliif anaaf isin ta'e? Yesuus Kiristoos waaqa ta'eetoo jiruutii gara biyya lafaatti gadi bu'e. Goota waan barbaade gochuu waaqa danda'u ta'eetoo jiruutii akka hoolaa waa hin baafne akka hoolaa qalamuudhaaf deemuutii gara fannootti deemeedha. Ijatti tufaneedha. Lafa kana gaggalagashuu etoo danda'u mootota raasuu lafatti dabaluu etoo danda'u hin goone Yesuus. Maaliif? Gammachuu isaa fuulduratti ilaalaa jira. Anaaf isiniin ilaalaa jiran. Haleluuyaa. Anaan ilaalaa ture yeroo sana. Galanni isaaf haa ta'u.
homaa tokkoyyuu hin dubbanneedha. Keessumaa Isaayyaas yommuu dubbatu akka hoolaa qalamuudhaaf deemuu calluma jedheedha. Calluma jedhee akka hoolaa qalamuudhaaf deemu. Yeroo sana inni anaaf isiniin ilaalaa ture. Fuulduratti anaaf isiniin ilaala waan ta'eef gammachuu sana ilaaleetu obsa ture. Hin dhukkubu miti hin dhukkuba. Hin madaa'u miti madaa'eera. Hin salphanne miti salphateera. Qullaa bu'eera Yesuus. Ijatti tufameera Yesuus. Arrabsameera Yesuus. Kana hundumaa garuu kan inni baateef, kana hundumaa kan inni danda'eef, unuun iddoo jirru sanaati nu baasuu barbaadeetu. Galanni isaaf haa ta'u. Eessa jirra turre? Harka du'aa keessa turre nuti. Badisa keessa turre, harka seexanaa keessa turre nuti. Achi jalaatii eenyuyyuu nu baasuu hin danda'u. Humni keenya nu baasuu hin danda'u. Dandeettiin keenya nu baasuu hin danda'u achi jalaa. Beekumsi keenya nu baasuu hin danda'u. Yeroo yerootti aarsaan dhiyaatu sunis tasumaa hin danda'amne. Waaqayyo abbaan isa kana ergeetu tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergeedha. Hin danda'amne. Hin danda'amne. Wanti hundumtuu yaalameera garuu du'a jalaa kan nama dhoosuu hin danda'amne. Wantoonni yaalamani suni hundumtuu itti fufuu hin danda'ani. Kanaaf nama harka du'aa jala jiru sana keessaa baasee gara fayyinaatti ceesisuudhaaf, birmadummaan akka jiraannuuf, isa wajjiniin akka jiraannuuf, gammachuu keenya sanatti ce'uudha akka dandeenyuufi Yesuus fannoo sanatti dabarsee of laate. Galanni isaaf haa ta'u. Gammachuun Yesuus fuula isaa duratti ilaale suni har'anudha. Fayyuu keenyadha, fayyina keenyadha inni ilaale sun. Du'a baraaramuu keenyadha. Nuti araara argachuu keenya sana ilaala Yesuus. Maal argachuu keenya? Araara argachuu keenya. Gammachuu Yesuus fuula isaa duratti ilaalaa ture suni unuuf Waaqayyoo walitti dhufeenyi keenya etoo waa tokkoyyuu gidduu hin seeniini walii wajjin akka dubbannu tokkummaan keenya etoo gargar hin citiin akka fufuufidha. Isa sana ilaala tureen. Nama isa Waaqayyoo dirtii galgar ba'e fuula Waaqayyooti sabade sababii akka isaatiif cubbuu isaatiif nama isa fuula Waaqayyooti bade sana deebisuudhaaf deebisee araarsuudhaaf tokkummaa nuti qabnu isa jalqabaa sana deebisee ijaaruudhaaf isan sana ilaala ture. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Du'aa gara jireenyaatti na ceesisuudhaaf gammachuun Yesuus isa kana ture. Isa kana ture. Harka ormaa, harka bittaa ormaa isa hamaa sana jalaa nu baasuu ture. Gammachuun Yesuus isa kana ilaala ture. Egaa gammachuun Yesuus kuni anaaf isin ergii ta'e. Anaaf isin ergii ta'e. Gammachuu Yesuus kana amma dhumaatti fiixaan baasuun nurraati eegama. Gammachuu Yesuus gaddatti kan geeddarani harrayyuu jiru waan ta'eef. Dhiiga nuuf dhangalee sana dhiiga qulqulluu sanarra deemuun gammachuu Yesuus gaddatti jijjiiruudhaan ni kun. Fannoo irratti ol ba'ee yaa abbaa maaf na dhiifta jedhee isa dhiyye sana. Eenyu dhiyye? Yesuus Kiristoos. Ilaalamee etoo sin ta'e, etoo nu ta'e. Nuti fannoo irratti ol ba'uun etoo gufuun nu dhayeeyyuu ji'a meeqa kulkulfanna nuti. Inni garuu fannoo irratti cinaachi waraanameetu, fannoo irratti tuffatamee, fannoo irratti hadhooftuu dhobaasanii dhiigi isaa dhangala'ee. Haleluuyaa. Anaaf isin argachuudhaaf jedheetu, unuun gara gammachuu bara baraa sanatti nu gashuudhaaf jedheetu. Gammachuu isa bara baraa sana. Inni lafa kanarraa hin darba, ho'ee maa darba ishiin. Inni lafa kanarraa akka dubbiin Waaqayyoo jedhutti isa dabalamuudha inni. Isa maal ta'uudha? Isa dabalamuudha inni. Inni har'a biizii nu godhu kuni, inni har'a nu fiiksu kuni isa dabalamuudha inni. Isinni jalqabaa garuu gammachuun inni guddaan sun garuu isa barabaraan keessa jiraannudha inni. Haleluuyaa. Innis mootummaa Waaqayyoo, ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos wajjin barabaraan jiraachuudha. Isa wajjin jiraachuudha. Achi addaddummaan hin jiru.
beekaadhaa, wallaalaadhaa, abbaa qabeenyaadhaa, hiyyeessadhaa, xinnoodhaa, guddaadhaan hin jiru. Isa wajjiniin bara baraan jiraachuudha. Galanniif ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gammachuu Yesuus kana yeroo hundumaa guutuu goonee itti fufsiisuun nuuf ta'a. Gammachuu Yesuus guutuu goonee itti fufsiisuun nuuf ta'a. Warri gatii dhabsiistan ammayyuu deebi'aa. Torbanoota ji'oottan nu fuuldura darbani keessatti baay'ee hojjechaa turreera. Har'as taanaan itti diddanii gammachuu Yesuus Kiristoos kana hirrisaa irra ejjechaa kan jirtan har'as deebi'aa. Balballi araara Waaqayyoo banaadha har'as. Fayyuun hin danda'ama har'as. Mana Waaqayyoo dhufuu miti fayyuun. Saba Waaqayyoo wajjin dhufanii faarfachuu duwwaa miti fayyuun. Etoo faarfatanii gammachuu Waaqayyoo isa sana dallansiisaa kan jiran jiru. Dhiiga nuuf dhangala'e sanarra deemaa kan jiran jiru. Waaqayyoo isa kanatti hin gammadu. Dhiigi Kiristoos Yesuus dhiiga ulfina qabeessa ta'e. Ameen. Dhiiga akkamiidha? Dhiiga ulfina qabeessa. Harrayyuu dhiiga cubbuutti nu qulqulleessuu danda'u. Dhiiga ho'aadha dhiigi Yesuus. Har'as warra barbaadanii, warra fedhaniif, warra fayyuu barbaadaniif, dhukkuba keessa isaaniitii baafatanii fayyaa ta'anii jireenya isa qophaa'e sanatti warra galuu barbaadaniif har'as balballi isaa banaan. Harki waraaname sun diriiree jira har'as. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Gammachuun Yesuus Kiristoos akkasittiin fiixaan ba'uu danda'a. Gammachuun kun anaaf isin ergii ta'ee gammachuu kana amma dhumaatti itti fufsiisuutu nurra jira. Waaqayyo nu na gargaaru. Ergiin akkas jedhee booda kan keenya immoo maa inni gammachuun keenya kun inni tokkoffaan akkuma sila isiniin jedhe mootummaa Waaqayyooti. Nuti du'a keessaa si'oolii baaneetu si'oolii butamnee gara jireenyaatti darbuu keenyadha. Gammachuun fuula keenya dura jiru kun bara baraan achi keessa jiraachuudha. Gammachuun fuula keenya dura jiru kun inni lammaffaan raawwatamuu kakuu Waaqayyoo nuuf kakatedha. Eessatti? Biyya lafaarra etoo jirru iyyuu isa inni nuuf dubbate sana fiixaan baasuudhaaf, nuuf raawwachuudhaaf isa nuuf kakate sanadha. Lafarra etoo jirru iyyuu gammachuun daangaa hin qabne jira. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana immoo Waaqayyoo ijoollee isaaf warra kan isaa ta'aniif isa qopheessedha jedha. Gaaf tokko Phexros Yesuus Kiristoosiin akkas jedhee gaafate. Nuti waan hundumaa dhiifnee si duukaa buuneedha. Nuuf maaltu nuuf ta'a jennaan? Warri dhiiftanii na duukaa buutanii waan qabdanii mana keessan warri dhiissanii na duukaa buutanii kun isiniif dachaan dhiibbi jira jedha lafarratti. Eessarratti? Lafarratti dachaa dhiibba. Dhumarratti immoo jireenya bara baraatu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kuni gammachuu Waaqayyoo nuuf qopheessedha. Gammachuu Waaqayyoo nuuf qopheessedha. Inni sadaffaan dhufaatii Yesuus Kiristoosidha. Gammachuun keenya ni dhuma. Gammachuun fuula keenya dura jiru Yesuus Kiristoos yommuu mul'atu nu fudhatee gara iddoo isaatti, gara mana nuuf qophaa'e sanatti nu fudhatee isa deemu sana dhufaatii sana eegganna jechuudha. Gammachuun keenya isa. Biyya lafaa ishee gegeeddaramtu, bifti ishee namaaf hin qabamne, amalli ishees namaaf hin mijanne kana miti gammachuun ijoollee Waaqayyoo. Gammachuun fuula keessan dura jira. Ameen. Irra deebi'een jedha. Gammachuun fuula keenya dura jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haalli yoo fakkeessuu baate iyyuu wanti ilaalamu iyyuu tasuma waan hin fakkaanne yoo fakkaate iyyuu Waaqayyoo gammachuu guddaa fuula keenya duratti qopheessee jira. Gammachuu fuula keenya duratti qopheesseera Waaqayyo. Gammachuu maal dubbataa? Halloo miti, wanti ilaalamu miti, qilleensi kan dubbatu miti, oduun bakkee kanaa miti, oduu bakkee kanaa miti. Sagalee Waaqayyoon isinitti hima. Sagaleen Waaqayyoo gammachuu fuula keessan dura jira. Ameen. Gammachuu fuula keenya dura jiru kana haalli hambisuu hin danda'u. Biyyi lafaas qabdee hambisuu hin dandeessu. Gurguddoonni walii galanii hambisuu hin danda'ani. Mootonni illee walii galanii hambisuu hin danda'ani. Waaqayyoo isa dubbate raawwachuudhaaf amanamaadha. Haleluuyaa. Amanamaadha Waaqayyo. Gammachuun fuula kee dura jira.
isinin dhamaasa ammasitti gammachuun fuula kee dura jira waliin jedha. Eeyyee gammachuun fuula keenya dura jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa gammachuu fuula keenya dura kanatti galuudhaaf wantooti nu barbaachisan jiru. Maal goonu? Maal goonu? Akkas jedhee namichi Gooftaa Yesuus Kiristoositti fuulduratti dhiyaatee namichi Fariisichi suni barsiisaan seeraa suni akkas jedheetu gaafateeni mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal godhure ittiin jedhe. Achitti galuudhaaf gammachuu fuula keenya dura jiru sanatti galuudhaaf wantoota goonu qabna nuti. Wanti nurraa eegamu baay'eetu jira. Waan hojjechuu qabna. Hojii lafa kana irratti hojjennu qabna. Akka warri kaan jedhani miti takkaa Kiristoos nuuf du'eera fayyineerra kana booda akka barbaanne jiraanna isa jedhamu miti. Miti akkas miti. Biyya lafaa kana irratti wanti nurraa eegamu macaafni qulqulluu qajeelfamni nuuf kenne jira. Isa sana keessa hin gallu taanaan sanaan hin gaggeeffamnu taanaan gammachuun nuuf qophaa'e sun fiixaan hin ba'u. Kanaaf maal goonure? Inni tokkoffaan Yesuusin of fuulduratti ilaalaa deemu. Yoom? Yeroo hundumaa. Yesuus Kiristoosin yeroo hundumaa of fuulduratti ilaalu. Inni kun illee badaa waan danda'amu miti garuu ittuma dinnee gochuutu nuuf ta'a. Sababiin isaa bara amma jirru kana keessa namni Yesuusin fuulduratti yeroo hundumaa ilaale toon ta'in yeroo hundumaa qabeenyaa isaa ilaalanam, yeroo hundumaa mana isaa ilaalanam, yeroo hundumaa haadha manaa isaa ilaalanam, yeroo hundumaa ijoollee isaa jaja keessa ilaalam. Isa miti Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti maalin goonu? Ija hin buqqifannu. Maalin goonu? Ija hin buqqifannu. Yeroo hundumaa iji keenya sarara ta'utu isaaf ta'a. Etoo hojjennu Yesuus. Etoo deemnu Yesuus. Ameen. Etoo nagannu Yesuus. Etoo barannu Yesuus. Inni isa dhumaa keenya waan ta'eef, isa barabaraa keenya waan ta'eef. Hin hafa inni kun isa lafarraa kanallee kan nu gargaaru isa waan ta'eef haala hundumaa keessatti Yesuus. Ameen. Iddoo hundumaatti Yesuus. Iddoo dhokataattis Yesuus. Gola jirru keessatti Yesuus fuuldura keenyatti ilaalu. Ilaalaa yoo oolanii kan ija namaatti tolu, kan nama nuffisiisne, inni kaanillee guyyaa tokko lama booda nama nuffisiisa. Yoo ilaalaa oolle kan nun nuffisiisne Yesuus. Wajjiniin yoo deddeebi'aa oolanii waggaa kuma meeqa yoo wajjin jiraatan illee kan nama nuffisiisne Yesuus. Miidhagaa fuulli isaa akka barbadaa abiddaa kan miidhagu Yesuus. Haleluuyaa. Waan hundumtuu harka isaa keessa kan jiru, ijoollee isaatti kan hin qusanne waan hundumaa hiixachuu isa danda'u, kennuu isa danda'u, arjaa isa ta'e Yesuus. Isatti ija hin buqqifatin. Kanatu anaaf isinirraa eegama. Nurraa kan eegamu inni jalqabaa iji keenya Yesuus Kiristoos irra kaawwachuudha. Ija keenya kan barbaadu biyya lafaa kanarra jira waan ta'eef na ilaalii kan jedhu waan baay'ee jira. Onumtillee namnillee anaan ilaalii kan jedhu jira. Etuma wal bira jirru wajjiniin etoo jiraannu anan ilaaltu ati kan jedhan jiru. Jirani? Jiru. Abaluufaa ilaalimee kan jedhani immoo gara abaluufaa kan nu agarsiisan jiru. Ishee ilaalimee isa ilaalimee kan jedhani jiru. Isa miti Yesuusin ilaaliyaati. Moodeliin jireenya keenya, moodeliin kiristaanotaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Nama ilaalaa deemna taanaan karaatti hafna fiixaan hin baafannu waan ta'eef. Gammachuu fuula keenya dura jiru sanatti galuudhaaf Yesuus Kiristoosin ilaaluun tokkoof tokko isa murteessaadha. Inni lammaffaan yeroo hundumaa jireenya qulqullaa'aa jiraachuudha. Nurraa kan eegamu. Akka barbaanne jiraanneetu gammachuu fuula keenya dura sanatti ce'uu hin dandeenyu nuti. Waan barbaanne hojjechaa, waan barbaanne dubbachaa, akka barbaanne nyaachaa dhugaa, waan barbaanne gochaarra hin danda'amu inni kun. Nuti kiristaanonni akka barbaanne taane toon ta'in akka inni nu godhe taana nuti. Fedha isaa jiraanna malee fedha keenya jiraanna miti nuti. Takka takka akkas jennamni
maal nama gashee akkam barbaade yoon ta'e ati akka barbaadde akka jiraattuuf Waaqayyo siif hin eeyyamne si akka inni barbaadutti jiraattaati. Ameen. Akkam barbaadeen ta'anii kana keessaati ba'utu isaaf ta'a. Akka barbaadne toon ta'in akka inni barbaadetti jiraanna. Inni barbaadu sun immoo qulqullummaa jireenya keenyaati. Qulqullummaan kun iddoo baay'eetti hiramuu danda'a. Qulqullummaa barbaada Waaqayyo. Qulqullummaan eenyummaa isaa waan ta'eef. Qulqulluu waan ta'eef maqaan isaa iyyuu qulqulluu waan ta'eef kan isaa warri ta'anii akka isaan qulqullaa'anii barbaada Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Qulqullummaan yeroo hundumaa qulqullummaan jiraachuu. Phexros jalqabaa boqonnaa 1:15 irraa akkas jedha. Inni si waame qulqulluu akka ta'e isin immoo maal ta'a? Qulqulloota ta'a. Inni si waame maalidha? Qulqulluudha inni. Homaa hin komatamu inni. Mudaa hin qabu inni. Ilaa iddoo kana rakkina qaba jedhamee qubatti hin qabamne inni. Isinis qulqulloota ta'a. Waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef waan qulqulluu gammada Waaqayyo. Qulqullummaan kun isa keessaas isa bakkees wal qabata jechuudha. Maal Waaqayyoo qulqullummaa isa bakkee maal isa gashee jechuu dandeenya? Gaaf tokko saba Israa'eliitiin Yesuus saba Israa'eliin Museetti akkas jedhee dubbate Waaqayyo. Ani saba kana gidduu nan darba waan ta'eef qeesaa qulqulleeffatu sabni kun itti mi'e. Waan hundumtuu haa qulqullaa'u. Waa xurii wayii argee naan kosii wayii argee jennaani saba kana hin bada waan ta'eef nan rukuta waan ta'eef nan dheekkama waan ta'eef sabni kun akka inni of qopheessuuf itti mi'i Museettiin jedha. Waaqayyo waan xurii hin jaallatu. Waaqayyo balfa hin jaallatu. Waaqayyo inni qulqulluudha. Ameen jedha. Qulqullummaan kan eenyuuti? Qulqullummaan eenyuuf? Qulqullummaan eenyuuf? Waaqayyoof. Haleluuyaa. Hin jaallatu. Tuttuqaa hin jaallatu Waaqayyo. Gamattis buunee gamanattis bu'us hin jaallatu Waaqayyo. Qulqulluudha inni. Ameen. Isa siif kenne sanaan ati amanamii jiraadhu. Waaqayyo gamaaf gamanatti bu'uu kee hin barbaadu Waaqayyo. Ati qulqulluu akka taatu barbaada Waaqayyo. Inni qulqulluu waan ta'eef inni sitti dubbatame fiixaan akka ba'u yoo barbaadde ati qulqulluu ta'e fuula Waaqayyootti mudaa hin qabaatin ati waan sirra jiru sana ofirraa gati ati. Ibroota boqonnaa 12 asuma lakkoofsa tokkorra yoo deemne ilaalle isa ba'aa nutti ta'u sana maal cubbuu ofirraa fuunee gannee jedha. Torbanoota baay'ee ji'oota nu fuuldura turanii ofirraa gataa turre ammayyuu garuu warri ofirraa hin ganne jiru. Ba'aadha kun dandeessanii baattanii hin deemtanii kan ofirraa lafa kaa'a. Namooti ba'aa baatanii deemanii jiru as keessayyuu. Ba'aa baataniitu gara gammachuu namaaf qophaa'etti galuun hin danda'amu. Hin danda'amu jedha. Maaliin ta'u? Hin danda'amu ba'aa baatanii. Isin ba'aan kan isinitti ulfaate gara eessaa koottaa? Gara koo koottaa ani isinin boqochiisa. Boqonnaan etoo jiru maaliif ba'aa baattaati? Gooftaan si boqochiisa etoo jiru maaliif rakkattaati? Ofirraa fuudha. Ofirraa lafa kaa'a. Itti didaati. Qoricha nama fayyisu itti didanii liqimsuu jedhan. Itti didaniima ettuma inni hadhaa'u fudhatu. Waaqayyo nu na gargaaru. Akkamittiin hin abaluuf dhiisaa? Akkamittiin hin araara godhaa isa jedhu sana dhiisnee tuttuma dinnee araara goona. Hin gootu taanaan gammachuun fuula kee dura jiru sun sin ilaallatu jechuudha. Ameen. Gammachuun fuula keenya dura jiru sun kan inni nu ilaallachuu danda'u yoo nuti qulqullummaan fuula isaa dura deddeebine qofaadha. Qulqullummaan yoo fuula isaa dura deddeebine qofaadha. Kana ta'uudhaa baannaan garuu asiifachiin marqaarra asiifachiin tuttuqaarra hin danda'amu. Hin danda'amu kun dubbii Waaqayyooti hin danda'amu. Qulqullummaa barbaada Waaqayyo. Gammachuutu jira, eebbatu jira, bal'inatu jira, faarfannaatu jira, galatatu jira, fuula kee dura jira. Garuu ati isa kana keessaa hin qabaattu hin qulqullooftu taanaan. Ameen. Dhaga'uun namatti hin tolu. Miniira isa akkasii sirrii madhan danda'amu. Hin danda'amu. Kosii baatanii
iddoo Waaqayyo namaaf qopheessetti galuun hin danda'amu. Waaqayyo nu gargaaru. Hin danda'amu la. Yookaan gar tokkotti citu. Isuma mararfannu sanatti citu yookaan immoo itti ciniinnatanii didaniima Waaqayyo wajjiniin qulqullummaa wajjin hiriiruudha. Lafa jiraannu hundumaatti, mana keessa jiraannutti, iddoo barannutti, lafa hojii keenya hojjennutti iji Waaqayyo achitti hin arga. Ameen. Lafa deenyu hundumaatti iddoo dhoksaadha jennee yaannu sanatti, qilleensa irratti yeroo walitti dudubbannu, yeroo walii deddeebisnu sanatti iji Waaqayyo achitti hin arga. Hin arga iji Waaqayyo. Ameen. Ittuma didaa ameen jedhaashi qoricha fayyisu isinii kennaa jira waan ta'eef. Hin arga iji Waaqayyo. Takka Waaqayyo hin argu jedhaniitu akkas jedhu. Waan barbaadan godhu. Naannaa isaanii akkuma namaatti ilaalaniitu namni nu dhagaan jiru mini. Dubbii kana garuu namatti himin jedhanii walitti himu. Namni nu dhagee jira, si dhageera Waaqayyo. Nama si dhaga'uu dide, nama si arguu dadhabe malee danda'aan inni ta'e Waaqayyo iddoo hundumaatti kan argu si argeeran. Ameen. Qulqullummaan Waaqayyoof. Hii qulqullummaa malee gammachuu sanatti galuun hin danda'amu. Na dhaggeeffadhaa, kun dubbii Waaqayyooti. Qulqullummaa malee mana isinii ijaarame sanatti galuu hin dandeessan. Waaqayyo addaddummaa uuma. Ameen. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Waaqayyo akka kanaan dura walii galaan duuchaamaan oofeetu gara gammachuutti gashuu hin barbaadu Waaqayyo. Gara eebbaatti dhoofee keessa gugannee keessa gallee darbuu hin jiru inni kun. Addaddummaatu ta'ammela kana booda. Dhaggeeffadhaa har'as warri jirtan. Dhaggeeffadhaa saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo addaddummaa gochuudhaaf ka'eera waan ta'eef. Haaleluyyaa. Waaqayyo akka namni ilaalutti nama ni ilaalu. Akka namni faraduttis hin faradu Waaqayyo. Akka namni dubbatuttis hin dubbatu Waaqayyo kan isaa addadha waan ta'eef. Addaddummaa gochuudhaaf ka'eera Waaqayyo. Addaddummaa isa xinnoof isa guddaa gidduutti akka nuti sadarkaa laanneef sana hin ta'u. Hin ta'u akka kana. Waaqayyo addaddummaa godha. Wal buusuutu dhufa ishii kana booda. Ameen. Kun dubbii Waaqayyooti. Wal buusuutu dhufa la. Akkamittiin akkas ta'e abaluun jedhamutti ka'a. Karaa kam akkamitti kun ta'eef jedhamutti ka'a. Isuma lafarraa iyyuu isiniin jedhan. Addaddummaa godha Waaqayyo. Akka kanaan duraa hin ta'u. Isinii warri harki keessan xurii dhaggeeffadhaa. Waaqayyo isin buusuudhaaf jedha. Kanaaf dammaqaa isin. Kaa iddoo jirtanii, iddoo raftanii kaa Waaqayyo isin barbaada. Gammachuu sana keessatti akka hirmaattan barbaada. Qulqulleessaa harka keessan, qulqulleessaa haasaa keessan, qulqulleessaa miila keessan. Haaleluyyaa. Waaqayyo inni si waame sun qulqulluudha inni. Inni dhiiga isaa etoon sassatiin sii dhangalaase inni qulqulluudha. Har'as harki araara Waaqayyoo bal'atee jira. Ameen. Firdii duwwaan lallaba miti. Har'ayyuu harki araara Waaqayyoo maal ta'ee jira? Diriiree jira. Gammachuu nuuf qophaa'e sanatti galuudhaaf qulqullummaan murteessaadha. Waaqayyo nu gargaaru. Inni sadaffaan gammachuu Waaqayyo nuuf qopheesse sanatti galuudhaaf yeroo hundumaa etoo walirraan kutiin kadhachuun dirqama. Etoo walirraan kutiin maal gochuun? Kadhachuun dirqama. Gooftaa Yesuus akkasitiin jedhe. Etoo walirraan kutiin maal godhaa? Kadhadhaa ittiin jedhe. Kaleessa warra gartuu kadhataa wajjiniin dubbadheera sagalee kana. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 yoo deemtanii ilaaltanii Yesuus Kiristoos dabarfamee kennamuudhaaf yeroo jala ga'e sanatti lubbuun isaa amma du'aatti dhiphatteedha sagaleen Waaqayyo. Akkas jedhennis lubbuun koo amma du'aatti dhiphatteetti waan ta'eef jedheetu namoota sadii ergamoota gidduudhaati filateetu gara Geetsemaaneetti achi ol ba'eedha. Isaaniin fudhatee deemee achitti isin as turaatii anaa wajjin dammaqaattiin jedheen. Kun jechuun anaa wajjiniin kadhadhaa isinis. Anaa wajjiniin kadhadhaa. Jedheetu irraa siiqee adda isaatiin lafatti gombifameetu kadhachuutti ka'eedha. Xinnoo kadhatee yommuu deebi'ee ilaalu jarri maal ta'aniiru? Rafaniiru.
Ammas akkas jedhe gooftaa Yesuus. Yeroo xiqqoollee na wajjiniin jabaachuu dadhabdanii isin. Sa'aatii tokkollee na wajjiniin jabaachuu dadhabdanii dammaquu dadhabdanii jedheetu dhifateetu ammas qorumsatti akka hin galleef jabaadhaa kadhadhaa ittiin jedheetu deebi'ee lammaffaa. Lammaffaa achirraa siiqeennis amma dafqa dhiigaa dafqutti maal ta'eedha? Kadhachuutti ka'eedha gombifamee gadi. Si'a sadaffaa yommuu deebi'ee isaan ilaalu isaan ammayyuu rafaniiru. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf dhiphata ture. Obsaan danda'ee amma dafqa dhiigaa dafqutti isa kana godha ture inni. Isaan garuu itti mul'anne ture, hin barre inni kun ittiin ifneef ture waan ta'eef. Sadaffaa irratti akkasitiin jedhe, egaan amma yeroon isaa ga'eera ka'aa itti adeemnaa ittiin jedhe. Seexanni isin gingishuudhaaf, isin bittinsuudhaaf ka'eera waan ta'eef isin cimaati kadhadhaa ittiin jedhe. Waaqayyo nu gargaaru. Kadhachuun dirqama keenya. Gammachuu sanatti galuudhaaf. Waaqayyo isa dubbate harka keenya keessa galuudhaaf kadhachuun dirqama keenya. Maal Waaqayyo dubbateera? Amanamaadha. Innoo hin fida miti. Eeyyee amanamaadha. Hin fida garuu hin kadhattu taanaan harka kee keessa hin galu wanti sun. Daani'eel Waaqayyoon isa kadhate sana harka isaa keessa kan galleef deebii Waaqayyo isaaf kenne sana isa bira kan geenyeef karaatti kan qabe baay'eetu tureera. Hin tuttursa si jalaatiin kadhattu taanaan. Ameen. Tuttursaan sun fuuldura keedha gidduudhaati kan inni buqqa'uu danda'u yoo kadhattedha. Kadhadhaa etoo walirraan kutiin. Eewu jedhe Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:24 irra egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa ittiin jedhe. Gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa isin. Hirruu akka hin taane, seelkoo akka hin qabaanne gammachuun kee kun kadhadhaa. Waaqayyo nu gargaaru. Gammachuun nuti itti qophaa'aa jirru suni seelkoo akka hin qabaanneef kadhadhaa. Isa kanan barbaadu seexanni biyyi lafaa isa kanan barbaadu. Kanaaf kadhadhaa gammachuun guutuu akka ta'uuf. Ameen. Gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf haa kadhannu. Yoo kadhanne gammachuu fuuldura keenya jiru sana sirriitti dhamdhamanna. Sirriitti keessa linnee arganna. Waaqayyo nu gargaaru. Gammachuu fuuldura keenya jiru sanatti galuudhaaf qophaa'uun akka nama fuula isaa duratti waa cidha guddaa qabuutti girgiruun baay'ee barbaachisaadha. Gammachuun fuula keenya duratti nuuf qophaa'e suni salphaamaan dhufe toon ta'in gidirfamuu, dhiphifamuu Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaa dhangalaasuudhaan kan dhufe waan ta'eef, gatii dhiigaa waan ta'eef nuti dhamaatii gochuutu nuuf ta'a. Dhamaa itti, dadhabaa itti, fiigaa isin fuula Waaqayyootti girgiraa. Abrahaamiin Waaqayyo akkas jedhe, fuula koo dura maal ta'i? Deddeebi'i. Fuula koo dura deddeebi'i. Maal jechuu isaati? Waaqayyo fuula koo duraa si dhabuu hin barbaadudha. Ati fuula koo dura jirta taanaan wanti si hankaaku tokko hin jiru. Ani garbicha koo Abrahaamiin dhoksee waanan godhu tokkoyyuu hin qabu. Fuula koo dura jirta taanaan, fuula Waaqayyoo dura jirta taanaan, yeroo hundumaa dammaqaadha taanaan ati isa Waaqayyo siif qopheesse sana harka kee keessa gala. Ameen. Eeyyee. Inni Waaqayyo siif qopheesse suni eenyuyyuu hin fudhatu. Beektoonni beekumsa isaaniitiin caalanii hin fudhatan. Warri aangoo qabanii, warri iddoo qabanii hin danda'an. Waaqayyo anaaf isiniif isa qopheesse sana. Isa siif qopheesse sana. Haleluuyaa. Isa nuuf qopheesse sana dinqiidhaan ilma isaa lafatti ergee gara biyya lafaatti ergee karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isa nuuf hojjete sana. Isa nuuf qixaa'e sana eenyutu dabarsee laatu. Aniif isin garuu qophaa'utu nuuf ta'a. Qophaa kaa lafa jirtaniiti. Dammaqaa gammachuu fuula keessan dura jira. Kai lafa jirtuuti, iddoo raftee jirtuuti, kai gammachuu fuula kee dura jiraati. Haala keessa jirtuuti dhadhaadhuuti, kai gammachuu fuula kee dura jiraati. Hin booyin nama akka nama abdii hin qabne,
cal jettee hin raafamin, hin gidirfamin, sodaan sin ajjeesin, gammachuun fuula kee dura jiraati. Gammachuun fuula kee dura jiran sodaatiin. Hin sodaatiin. Gammachuun fuula kee dura jiraati. Hallelujah. Eenyuyyuu fudhachuu kan hin dandeenye, hin tuttursa malee eenyuyyuu fudhachuu kan hin dandeenye, hambisuu kan hin dandeenye, gammachuun inni nuuf qopheesse fuula Waaqayyoo duratti inni nuuf qophaa'e sun jira. Mee jedhaana wajjiniin gammachuun fuula koo dura jira jedha. Gammachuun fuula koo dura jira jedha. Hallelujah. Gammachuu sanaaf ka'aati qophaa'aa gargira. Ol kaanee dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna.